qaban ilaalla. Kaayyoo qabaachuu murteessaadha. Hojiiwwan akka hojjetamaniif haasa'aa turre pireediiwwan yookaan kutaa baay'ee kutaa ilaalle kana keessa dhaabannee kan kutaa barachaa ture kan gara kutaa torbaa ilaalle fakkaata. Kutaawwan torban ilaalle kana keessatti wantoota kutaawwan torban kana ilaalle keessatti kan nuyi hojiitti yoo kaayyoo qabaanneedha. Mee waa'ee kaayyootti ilaalla. Bara 1983 dargaggoonni lama yuunivarsiitii fayyaa irraa eebbifamanii inni tokko magaalaa guddaa keessa hojjenna yeroo jedhu inni kan biraa immoo gara baadiyyaa dhaqee hojjetee of qopheessee magaalaa galaa jedhe. Namoonni kun lamaanii wal lolan. Hiriyaa isaanii tokko magaalattan hojii hojjedhaadha. Inni tokko immoo baadiyyaattan hojii hojjedhaadha. Hiriyaa isaanii magaalatti yeroo deebi'u sooressi addunyaa kanaa bakka itti yaalaman bakka ta'e Maao Clinic isa jedhamu eegale. Hiriyaan isaa kadhatee dadhabe. Booda keessa baadiyyaa dhaqee magaalatti yeroo deebi'u sooressa addunyaa kanaa bakka itti yaalaman qopheesse. Namichi inni baadiyyaa dhaqe suni yeroo gara magaalaatti deebi'u nama mana yaalaa hundeessee argee jechuudha. Namni hundumtuu biyya lafaa kana irratti waan tokko yeroo hojjetu kaayyoo adda ba'eef uumamee akka jiru beekamaadha jechuudha. Kanaaf namichi baadiyyaatti gale sun silaa baadiyyaatti hafa. Baadiyyaa dhaqee asii ol dhufe baadiyyaa dhaqee gaafa ol dhufu ol deebi'ee hojii guddaa abboota qabeenyaa gurguddoo wajjin walii galee mana yaalaa guddaa magaalatti hundeesse. Inni duruma magaalatti hafe garuu magaalaa keessa homaan hojjetiin jireenya isaa baakkanee hafe. Yeroo tokko yommuu gadi buunu ol ba'uudhaaf baay'ee murteessaadha. Gadi bu'uu qabna dura, gadi buusuu qabna dura. Kaayyoo qabda taanaan gadi buuta. Kaayyoo qabda taanaan gadi buutetu iddoo gadi irraa kaata. Amma namoota gurguddata yommuu ilaallu namoota investoroota gurguddaa, namoota kaampaanii gurguddaa, namoota hojii piroojeektarii gurguddaa hojjetan gaafa ilaalu jireenyi isaanii saantima tokko dhabanii gaafa bishaan ittiin dhugan dhabanii gaafa uffata tokko waggaa tokko uffatanii gaafa gadi ari'amanii mana kiraa dhaban baay'ee isaanii argina. Jireenya namoota baay'ee gurguddatanii yommuu ilaallu baay'ee gadi bu'an otoo gadi bu'iin ol ba'uu hin dandeessu. Yoosef yoo ilaaltan baay'ee gadi bu'e gadi bu'uun kana caalu jiru qe'ee abbaa isaarraa ari'ame mana namaatti galaa ta'e jireenya Yaaqoob yoo ilaaltan akkas baay'ee gadi bu'uu qabna. Otoo gadi bu'iin ol ba'uun hin yaadamu. Otoo gadi bu'iin ol ba'uun habjuudha. Kanaafuu gadi bu'aa dura gadi buutan malee ol hin baatan. Kanaaf gadi of buusaa. Ani baadiyyaa dhaqee tan jireenya baadiyyaa jiraadhee hojii baadiyyaa hojjedheen gara magaalaatti dhaqee of ijaaraa jedhee namni kun hiriyaa isaati. Kanaaf Maartin Luther King akkas jedha. Namni kaayyoo hin qabne jiraachuudhaaf nama ga'aa miti jedha jecha isaa keessatti. Namni kaayyoo hin qabne kaayyoon immoo si rakkisa. Nama kaayyoo hin qabne fakkaata yommuu rakkattu. Nama kaayyoo hin qabne fakkaata yeroo namni jecha siin jedhu. Nama kaayyoo hin qabne fakkaata yeroo namni si arrabsu yeroo arra kee yeroo laalan. Arra kaayyoo qabne taanaan kaayyoo qaba jettee of amansiifnan gadi bu'uuf sitti dhaga'amu. Nama hojjechuuf sitti dhaga'amu. Beela'uuf sitti dhaga'amu. Arra daaruuf sitti dhaga'amu. Arra beela'uun, arra qullaa ta'uun, arra akka namni jiraatee tan jiraadha jettee irra kattu kaayyoo qabne taanaan boruu keessatti mul'ata. Kaayyoo qabne taanaan bara waggoota shan booddee sitti mul'ata malee arra sitti mul'atu. Namoota kaayyoo qaban macaafa qulqulluu keessa namoota kaayyoodhaaf dhamaan namoota kaayyoodhaaf dadhaban yoo ilaaltan macaafa qulqulluu keessa yommuu ilaaltan kaayyoon qaba jedha. Yeroo namoonni dhugan, yeroo namoonni macaa, yeroo namoonni waan barbaadan hojjetan inni maal qaba isaa tolfata. Maal hojjettaa jedhu an kaayyoon qaba. Kaayyoon koos immoo boru nama guddaa ta'uudha. Boru yommuu isin boossan, yommuu isin mankaraattan, yommuu isin dhiphattan ani immoo kaayyoon arra itti dadhabu kana gaafa isin gammaddan ilaala. Egaa isinarra gammaddan garuu xumura kaayyoo kottan gammadaa jedhaan. Namoonni baay'een arra jireenya isaanii irraa afaa, arra jireenya isaanii yoo ilaaltan kan bashanii jiraatu. Garuu boru kaayyoon qaban. Gaafa warri kaayyoo qabne gammadan namni kaayyoo qabu immoo gaafa warri kaayyoo qabne gammadan namni kaayyoo qabu hin boo'a. Gaafa warri kaayyoo qabne boo'an immoo warri kaayyoo qaban immoo hin gammadu kuffaalladha. Gaafa Noohi markaba isaa isa yommuu isaan gammadan isa yommuu isaan ililchan ijaaretti ba'ee bishaan madiisaa lafa fudhate isaan boo'uu jalqaban namni kaayyoo qabu kaayyoo isaatti boo'a kaayyoo isaa irratti yeroo isaa gubee nan gammada nan nyaadha nan dhuga hin jenne nan bashannana hin jenne kaayyoo isaa irratti yeroo isaa fite garuu gaafa isaan boo'an inni hin gammada hin bashaa. Egaa Yoosef yoo ilaaltan jireenya isaa yommuu warri kaayyoo hin qabne gammadan inni garuu namni kaayyoo qabu boo'a namni kaayyoo qabu gatama namni kaayyoo qabu gadi bu'a mana hidhaatti darbatama arrabsama tuffatama du'eera jedhanii irratti boo'a rakkinaaf dararama baay'ee keessa darbe namni kaayyoo qabu bara kaayyoo isaa fiixan baafatu yommuu kaayyoo isaa irratti hojjetu nama gatame fakkaata kaayyoodhaaf yommuu mataa qaqqabatu kaayyoodhaaf yommuu boo'u kaayyoodhaaf yommuu gatamu kaayyoodhaaf jedhee namaan yommuu addaan ba'u kaayyoodhaaf jedhee yommuu hiriyoota isaatiin qoodamu kaayyoodhaaf jedhee yommuu hiriyoota isaatiin jibbamu kaayyoodhaaf jedhee yommuu qo'achuu fi uffachuu yommuu akka dhiyaasaa jiraachuu dadhabu kaayyoo waan qabuufidha. Obboloota koo kaayyoo qabda taanaan arri keessatti mul'ate boriin keessatti mul'atu. Kaayyoo qabda taanaan arri keessi dinqisiifachiisi boriin keessi yaa dinqisiifachiisu. Warri kaayyoo qabne arra dinqifatu warri kaayyoo qaban immoo boruu dinqifatu. Garaagarummaan nama kaayyoo qabneef kaayyoo qabu isa kanadha isiniin jechuu barbaadetani. Egaa namni kaayyoo hin qabne akka dirree kubbaa manii hin qabneeti. Dirree kubbaa manii hin qabne jechuun marsaa kan hin qabne milikitan kan hin qabne gara barbaadetti dhiibta dirree barbaadetti dhiibta. Kanaaf namni kaayyoo qabu yaadni isaa daangeffamaadha jechuun ammana deemuu hin danda'u kana darbee deemuu hin danda'u. Kanaaf namni tokko mana barumsaa maaliif akka ta'a yoo jedhame innis achuma gahuufan deema jedhee namni akkasii nama
hundumaa kaayyoo baratuuf hin beeknedha. Maaliif hojjetta yoo jedhanii callisee maal hojjeta namni jedhu kaayyoo malee hojjeta. Wanta kaayyoo malee hojjetu qabaatin, kaayyoo malee baratin, kaayyoo malee hojjetin, kaayyoo malee kadhatin, kaayyoo wanta hundumaa kaayyoodhaan jalqabe kaayyoodhaan xumuri. Kaayyees Yesuus Kiristoos geetaadha. Kaayyoo malee warra hojjetan galma qaban, galma malee warra hojjetan immoo gammachuu qaban. Jireenya kisaaraa akka hin taanetti kaayyeffadhu duraanis hin jedha. Kanaaf namni tokko kaayyoo uumameef sirriitti hubachuu qaba. Gara ofiitti deebi'anii kennaa Waaqayyo namaaf kenne of keessa ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 5:10 irratti Waaqayyo yeroo nama uume moototaa fi luboota malee nama harka namaa ilaalu godhee hin uumne. Biyyaaf, waldaaf, maatiidhaaf, qabeenya malee ba'aa miti. Kanaaf biyya keetiif, waldaa keetiif, maatii keetiif ba'aa kan taanetti bu'aa ta'uu sirra jira. Ati biyyaaf bu'aa ta'uu sirra jira. Maatii kee bu'aa ta'uu sirra jira. Biyya kee bu'aa ta'uu sirra jira. Waldaa kee bu'aa ta'uu sirra jira malee ba'aa ta'uun sirra hin jiru. Kaayyoo uumamneef kennaa nutti kenname hubannee ittiin hojjennee bu'aa buusuun keenya baay'ee barbaachisaadha. Namni kennaa itti kennameen hojjetu sababa halkanii fi guyyaa gadi fageessee itti yaadu hojiin isaa eebbifamaa deema. Kaayyoo qabda taanaan namni kaayyoo hin rafu. Abjuu qabda taanaan namni abjuu qabu hin rafu. Hin rafta taanaan garuu kaayyoo qabdu. Hirriba keessallee waa'ee kaayyoo sanaa yaadda. Irratti hojjetta, irratti yaadda, itti dhiphatta. Kaayyoo qabda waan ta'eef namni kaayyoo qabu har'a isaa miti kan isa dhibu waan ta'eef. Sababni isaa hanga kaayyoo uumamneef hin beeknetti galma sirrii ga'uu hin dandeenye. Biyya lafaa yeroo dhufne kaayyoo tokkoof dhufne. Yommuu dhalattu baay'ee si biraa du'aniiru. Ati garuu kaayyoodhaaf hafte. Yesuus iyyuu kaayyoo tokkoof dhufe. Yuudonni mootii warra kaanis maqaa garaagaraatti moggaasaniiru. Yesuus garuu kaayyoo dhufeef gadi dhiibe. Nuti akkasuma isa Waaqayyootti nu waame adda baafachuu qabna. Isaan immoo hojjechuun barbaachisaadha. Sababni isaa namni tokko taa'ee mootii ta'uu hin danda'u baratee waan mootii isa godhuratti hojjechuutu irra jira. Ani dooktarii beekamaan ta'uun qaba yoo jette baayoloojii irraa jalqabdee yommuu barattu kutaa dipaartimentii kee kutaa yookaan immoo saabjektii baayoloojii irraa jalqabdee waa'ee namaa, waa'ee qaama namaa, waa'ee jireenya namaa namummaa irratti hojjetu. Isaa booddee gaafa kaampaasii galtu illee dhiiga namaa wantoota fayyaa namaa irratti hojjetu. Kana kan dooktarii si godhu malee maqaa dooktarii baattee deemuu miti jechuudha. Namoota Waaqayyo irraa wanti nuti agarru yoo jiraatu Phaawulos nam fiigaa inni jedhu Filiiphoos boqonnaa 3:3 Yesuus nan hojjedha jedha. Egaa namni tokko hojjetee milkaa'uudhaaf kaayyoo qabaachuutu irra jira. Namoonni kaayyoo kufaa jiraatan namoota kaayyoo jireenyaa hin qabnedha. Namoonni jireenya kaayyoo isaanii harkatti dhufe. Namoota rakkasan kaayyoo keessa harkatti rakkasan. Kaayyoo keef gatii qaban. Vaaliyuu qabaadhu kaayyoo keef. Kaayyoo kee namni harkatti kuffisuu danda'a. Kaayyoo kee barri haalli harkatti kuffisuu danda'a. Garuu waa sitti hima. Kaayyoo kee jabeessi qabaadhu. Kaayyoo keetti gatii kenni. Kaayyoo keetti ati yoo gatii kennuu baatte namni kaayyoo keetti gatii kennuu kan jiru isin jedhe. Namni kaayyoo keessa harkatti kuffisuu danda'a. Ati garuu hin kuffisin. Namni kaayyoo keetti gatii dhabsiisuu danda'a. Ati garuu gatii dhabsiisin. Namni kaayyoo kee bishaan itti naquu danda'a. Ati garuu kaayyoo keetti bishaan naqi. Kaayyoo kee kunuunsi. Kaayyoo keef gatii baasi. Kaayyoo keef boo'i. Kaayyoo keef dafqi isin jedha. Namoonni kaayyoo hin qabne jireenya yaalii utuu jiraatanii jireenya sirrii utuu hin jiraatin biyya lafaa kana keessa gatii malee jiraatanii darbu jechuudha. Hojii dhuunfaa hojjechuun yeroo dhumaatii guddaa gaafata. Jireenya dhuunfaa ofii hojjechuudhaaf, jireenya kaayyoo ofii irratti hojjechuudhaaf yeroo si gaafata. Kanaafuu jireenya kaayyoo keetti wajjin deemu yaali malee jireenya kaayyoo kee wajjin deemu yaalii siin jedha. Namoonni hojii dhuunfaa hojjetan guyyaatti sa'a 8 ol hojjechuu qabu. Sababni isaatu yommuu qacaramte hojjettu akkas jetta. Ani maaltu na rakkise biyya Itoophiyaa jedhamtu kana keessatti sa'aatiin hojii sa'aatii 8 ala dirqama qabdu. Qacaramte hojjeta sababii ta'eef. Hojii mootummaa sa'aatii 2tti galta. Sa'aatii 2tti yoo galte amma misaatti sa'aatii 6 2 booddee hanga 6